ani location bakka jarri furmaateedhaan jirullee arkadheetiin jira laala dhibba jaan kana laala obboleettii tiyyaa furmaatee haala isin keessa jirturraa laaladhee gubadheetiin wanni isaan na godhantuun na laaleessitee isaan saniif maallaqa kana kafaluudhaaf deemu obboleeyyan kiyya isinillee du'aa inaaf godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu hordoftoota fi kabajamtoota kannaatuuf salaamanni kiyya kan jaalalaa kan ollee irraa buqqee lagaaf gara qaxxaamure bakka isin jirtanitti isin bira haa ga'u isin jechaadha. Eegaa warri ooltan akkam ooltan warri bultan akkam bultan alhamdulillaahi rabbiin arraan gahee guyyaa itti aanuun nu haa ga'u inshaallah. Eegaa arraan tana sababa dasiin irra dhukkubsettiin dubbii furmaatii fi jawaate saniif irraa oolee walaartii Oromoolee deemaati siifi gololchaa fi bahar isii san gargaara jeetumaan walumaa waltaanii asit mariidhaan isanillee gaggeessine isaanillee eega deemen innillee hin deebine arra guyyaa meeqa aashaanillee eeda fiidiyoo takka isinii martee jirti anis asumaan jira anis saniifiin dhufe maaliif horiin maallaqni lubbuu namaarra qaaliidhaa miti ani aduu arraarraa kaasee ani location bakka jarri furmaateedhaan jirullee arkadheetiin jira maali dhiirti qilleensa gubbaa deemtee booyaadhaa hin ooltu akka dhalaadhaatti murtee qabaachuudha qabdi isaan wali galaniituma waan hin taane bal'oodhaa fi baharii fi godlayaattiin illeen hattaa jawaadee dabalatee boo'icha malee waan biraa takka illee irra hin jiran maali kuni bu'aa hin qabu maali ani arrarraa qabee akkuma isin beektan ijoollee mujrimaa tan isinis duraanis namatti argitanii jira isaan waliigallee jirra maali maallaqa irraa talabatanii maallaqa doolaara 600 irraa talabatan ani maallaqa san kennee fi ijoollee saniif inshaallah lokeeshinaan bakka isin jirtullee arginee jirra arrarraa qabnee jala ijoollee san ergee ijoolleen sun akka michiyyoo tana baaftu godhuudhaaf qophiirraan jira ammoo isin du'aa inaaf godhaa Oromootii ani dubbiin tun ciisin sina dhorkite hanuma gartee mana keessalleedha dasiin akka malee dhatti dhukkubsattee jirtu ichitinittis dawaa barbaadaadha halli akkaataa isin itti wayyootu itti yaadaadhaatiin jira tanuma gubbaadhaan ammoo ta michiyyoo tanaatii fi tajawaadeedha alhamdulillah jawaadilleen fayyee jira maaliif tafurmaatee tana dubbiin jabduun dhaabbatte mujrimni michiyyoo tana fuudhee akka hin taane godhaadhaa jira akka isin hundinuu harkitanitti zakkoodhaa fi abdiidhaa fi michiyyoon ijoolleen jarri dhalaadhaa sun hundinuu akka hin taane godhaa jiranii nuti hundinuu obboleettiidha wajjin dhalannee tajaajilannee dhalaadha ammoo haalli michiyyoon tun keessa jirtu haalli furmaateen keessa jirtu haala badaadha kanarraa ammoo jarri gartee yuutuubaraa magaalaa Yaman sanaa keessatti argaman akkuma hordoftoonni bakka garaagaraa irraa deemaatee michiyyoo san gargaaraa daanii dhaamsa dhaamaa fi turan michiyyoo sana gargaaruudhaaf bobbahanii jiran anilleen gama kiyyaan sababa dasii kanaaf maktaatti hafamalee isii gargaaruudhaaf qophiidha duraanis dubbadheetiin jira ammoo jarri ergine waan takka gololcha wala ayyi nafar maali gargaarsaaf namni gabbahee namni akka taane akkam taanajii akka ta'uu hin qabu kana ani maaliif qilleensa irratti ol bahanii iyyaa oolanii michiyyoo tana sababa isiitiin ilmaan Oromoo bakka garaagaraa jiran hunda isaanii garaan akka malee dhatti gubachaadhaa jira anilleen garaan akka malee na gubachaadhaa jira saniifin gola artiillee aboota hin gargaari michiyyoo san anilleen na mijjaa'uu baattu deemeetiin michiyyoo tana gargaaruudhaaf amma yeroo na mijjaa'uu baattu ati siif mijjaawaa deemeetii gargaari anaatu biratti hafaa isii tana gargaaraa jeetiin itti dubbadhee jira ta'a akkanaati isinis Oromootii du'aa inaaf godhaa dubbii dasii tana keessa rabbi si haa baasu naan jaadha ani ammoo haalumaan keessa jiruun wajjin arrallee borullee furmaates dabalatee ilmaan Oromoo bakka hunda jiran rakkina keessa jiran gargaaruudhaaf takka irraa ibduuban deebi'u ani Oromootiyya isiniin jaaladha ammoo taniin keessa jiru tana quba qabdanii takkitti tana qofatti du'aa inaaf godhaa ani isinirraa ibduuban deebi'u obboleeyyan kiyya arraas boruus kennan keessan waan isin godhu jettaniin guutu akka godhu kanaan booda kennan akka duraaniitii miti obboleeyyan kiyya duraanillee kannan abbaa badiitii isinis numa beeytani san hundarraanis ifarkeetiniif duba deebi'ee jira mujrimni kennaa caalee magaalaa tana keessatti duraan hin jiru isinis numa beeytanii ani mujrimummaa
akka namni hundinuu beekutti namni qixa kiyyaa hamaallee hin jiru duraan. Maaliif isheen hundinuu waa hin qabdu lammii ofirratti obboleeyyan ofirratti waan hin taane hojjechuun qaanyiidha safuudha jeetiin dhiisee jira isiisan hundaa'u. Amma immoo tafurmaatee tanaatu hedduu takka na yaachiseetiin jara sanillee ijoollee jalqaba na wajjin turte jara mujirimaa ka wajjin turre sanillee aboo maallaqa keessan na gaafattanii akkaawuntii keessan akka nadhaa tokko tokko keessaniin anaatu biyyatti isin ergaa lookishina isiniif hin kennaa bakka isin jirtu gaafa as baaftan yoo hin baafne ammoo maallaqni keessan reaalli hin jiru jeetiin dhugaatti himeetiin jira gaafa isin as baaftan maallaqa keessan anaatu isin kennaan jeeni obboleeyyan kiyya isinillee du'aa hinaa godaadha qabaadhee osoo hin taane doolaara 100 kana laalaa obboleettii tiyyaa furmaatee haala isin keessa jirturra laaladhee gubadheetii wanni isaan na godhantuun na laaleessitee isaan saniif maallaqa kana kafaluudhaaf deemu obboleeyyan kiyya isinillee makiinaa dhaabbadhaa tanaan isiniin jechuu barbaada an ammoo osoon arraan tana miciyyoon dasiin akkana jirtu tun ammallee asuma jirti manumaan keessa ciisu jirti isinillee kaatee dawaatti goone tokko wajjin kaameraa duratti illee isiniif isin baafne laaffattee akka malee laaftee jirti saniifin isinillee kaameraa duratti asin baasinii obboleeyyan kiyya viidiyoo tana immoo laayik shor godhuudhaan uummata Oromoo biraa naagayaadhaa hadaraadhaan sobbolummaa tan isin dhaammadhu viidiyoo tana laayik share gootanii wal biraan akkanaaf keessanii barbaada ani obboleessi keessan arras burus dubbii tanarraa duuban deebi'u dubbii isii tanaan na qabe malee ani sila arraan tana mujirimaaf maallaqa osoo hin kafallee jara mujirimaa kan magaalaa tana keessan ni jira jedhamee dubbatamu kun beekamu anaatu wajjin ture hanga tanaan duraati isaan sanis arraan tana keessaa beekin ture amma immoo maaltu itti na deebisuudhaaf deema isinis hin beekani akkumaan jalqaba haasawaa kan yaadatte isiniif tuquudhaaf yaadetti maaliif maaltu na aarse guddatee maaltu na gubu jira akka maletti balloodhaa fi golaartiitii fi badinii maqaanii golalcha isaan warrummaa dhibbatti warrummaa gartee furmaatee barbaannaa jee yaa'aa jiru kana isaantu itti tokko jiru maaliif ilmaan dhiiraati isaan arraas ani barbaada isii tanarratti naaf isaanis guutumaa guututti wal quba qabna ani ammoo rakkina jiruufin isaan jalaa hafe obboleeyyan kiyya rakkina kana keessa rabbi si haa baasu anaan jaada ijoollee kanallee rabbiin isaan haa milkeessu ijoolleen bobbaasuuf deemu tana ammarraa isaanis bobbahuudhaaf deemanii isiniin jechuu barbaada du'aa hinuuf godha akka isii tana ijoolleen tunilleen arkitee as baaftee fuula keessan duratti isinilleen gammaddanii anilleen gammadu isinillee warreettan biyya namaa keessattan waan baatan milkaa'ee warra nagayaan biyyeefiitti galuu biyya teessinillee biyya bilisoomte godhee isin haa galchuun isin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya du'aa hinuuf godha jabaadhaadhaan cinaa dhaabbadhaa yaada keessaniin takkasitti ani arraas boruus tarkaanfiin kiyya kallattiidhaan karaa furmaateeti ijoollee tiyyaa wajjin an dhaadannaadhaaf osoo hin tahin dandeettiin qabaaf osoo hin tahin gololcharra dhiira ta'ee osoo hin tahin baarirra dhiira ta'ee osoo hin tahin golaartii Oromoorra dhiira ta'ee osoo hin tahin garuu jarrummaan kun haa galatoomanii akka mataa kiyyaatti yaalan hanga dandeettii isaanii kameraa hedduudha magaalaa kana keessa fakkaataan isaanii ijoolleen yuutuubaroota gurguddaan magaalaa Yemen sanaa keessatti argamtu tokkolleen ol ba'anii rakkina obboleettii isaaniitiif dhaabbachaa hin jiranii garuu jarri hanqee ol ka'ee rakkina obboleettii isaaniitiif dhaabbachuudhaaf lafaa ka'ee hanga dandeettii isaaniitti mokkoraadhaa jiru haa galatoomanii arraas boruus gamummaan isaaniillee galatoomaadhaan jedhanii uummata Oromooillee kan bakka garaagaraa ta'anii yaadaan haa ta'uu rakkina obboleettii isaaniitiif garaan gubbachaadhaa jiru akka godhu dhabuurraa fageenyarraa rakkinni isaan adda fageenya isaan daangeessee bakka ta'anii hedduu takka garaan isaanii gubachaa jiru isaan kana hundaa'u obboleeyyan kiyya tanuma furmaateetiin hangafee isin hundaa'u waan garaa keessan isin gube hundaa'u garaa keessan isin haa qabbaneessu isiniin jechaadha ani ammaan tana waan takkallee fayyadastuutiin wajjin inshallah tan du'aa itti naa gootan ijoolleen ammaan tana bobbaasuudhaaf yookaan erguudhaaf deemtuun milkiidhaan akkana dachaatu qofa malee waan biraatii miti hedduu takkaan gubaddeetiin jira maaliif isaanis yaa'anii achi yaa'anii as yaa'anii furmaata isiniif as baafna malee anis akkuma isin irraa jirtanii jira
maaliif rakkina dastuutiif eegaa mana gale manarraa gabbootti hin jiru isinis quba qabdan mana kana keessa taa'eetiin anaa bitaa guddaa fi ashaan bifiyootatti dararamuudha jirra akka maleedhatti isi tanillee rabbi haa fayyisu ani kanaatu na daangeessi malee sila akkaan jalqaba dubbadheen dubbii isi tanaaf jee gabbahee as hin eegu asnatti dheeyitu buleeyyan kiyyaan silaa qaataan as baasee isinillee gammachiisee zakoodhaa fi abdiidhaa fi jara dhalaadhaa kan miciyyoo san akka maleedhatti miidhaa jiru kanallee fuula keessan duratti as baasee silaa qaataan udaan isaan nyaachiseen biyyeedhaan isaan nyaachisa dhugaa rabbii arrallee borullee hin bahan inshallah yoo qartee kan jarratin as baasu taates isaanillee rabbi haa gargaaru ani ammoo isaanii wajjiin gargaarsa golaartii oromootii fi gololchaa fi balloo fi isaan hunda dawaadillee dabalatee isaan kana gargaaruu irratti arraantana maallaqa kiyya taa'uu baaseetiin jara kanaaf kafalee waan barcaa isaanii jalqaba irratti kafalee fi ammoo gaafa isii baasanii bakka hin jirutti natti fidan harka kiyyatti natti fidaa jeetiin gallakkisee natti fidan waan isaanii fooguraasiidha arraas borus anaatu kafalaa rakkina obboleettii tiyyaa cinaan dhaabbadhaa kanaas haa ta'u kan biraatis ilmaan oromoo kan biyya garaa keessatti teessanii rakkina magaalaa kanaatiif rakkina yemmuu kanaaf hedduu takka baraan isin gubachuu ture anilleen rakkoon tiyya rakkinni kiyyaalleen akka isin rakkisu gonuu isin laaleessu niin beekaa obboleeyyan kiyya rakkoon tiyya teessanillee teessanii obboleeyyan kiyya ani gama kiyyaan takkitti tana qofa du'aa inaaf godhaadha ammoo viidiyoo tana qofa laayik sheer godhuu hin dagatinaadha wal biraan naaf gayaadha obboleeyyan kiyya inshaallah viidiyoo gammachuutiin furmaatee as baasee hanqaan isin agarsiisutti du'aa teessaniin na cinaa dhaabbadhaa na gaggabeessaa obboleeyyan kiyya isiniin jaaladhaa kan dhiiraa kan dhalaadha viidiyoo tana hadaraa laayik sheer godhuudhaan laayik jabeessee deddeebi'ee wanni hin dubbadhuuf waa biraa osoo hin ta'in viidiyoon tun facaatee akka nama hunda biratti yookaan uummata oromoo hunda biratti argamtu gooti rakkinni kiyya keessanii ilmaan oromoo bakka jirutti rakkataa keenyaaf sagalee haa taanu wal cina haa dhaabbannu inshaallah rabbiin isin cina haa dhaabbatu bakka jirtanitti isin hundaa'u kan biyyoota garaagaraa keessa jirtu hunda keessanuu gammachuudhaan karaa biyya teessanitti biyya ummaa teessanii biyya haala teessanii biyya anaantii teessanii biyya haalee fi fira keessanitti bilisummaadhaan isin aadachaatu harkataan isin aadachaasu warra waan ba'eef illee milkaa'ee alaa galee rabbiin waa godhuu wal hunduma keenyaa dhibamaa keenyallee rabbiin waa fayyisu egaa anis akkuma isin beektan haati mana kiyyaa hedduu takka dhibamaadha jirti takkitti tana qabdu waayinaa godhaadha isin gammachiisuudhaaf obboleessi keessan waan takka ta'e irraa duuba deebi'uun qabu ammoo kijiba akkanaan hin jenne maaliif rakkinaan keessifullee quba qabdan obboleeyyan kiyya tanaatitu waan silaa gartee karoorfadhee irra jiru hunda naqabee jira ani taniin yaada keessanirraa duuba deebi'uun qabu arrallee ilmaan oromoo isiniin jaaladhaa akkasuma du'aa inaaf godhaa viidiyoo sanas laayik sheer godhuudhaan wal biraan naaf gayaa obboleeyyan kiyya hanqaan viidiyoo gammachuutiin walitti deebinutti nagayaan naa tura. Ciao.